الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. مالو تدوبة ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله والله سجلي ما شاء الله الله أكبر سجلي كبري داقرو معلف كانت وانتي تبقى يا جماعة. يلا تكشو ديريش عندي سلسلة. ما شاء الله سجلي بريدة. قالتوما ما صدوما سني ديفيزين جاي بجد. أقوم يبغى صديتما ديفيزاتي مش هندملا صدوما تندي. Guys, follow me. ونما نجرامي أكما غرغرستي مالي قرآن غرغرتشون نجامو أسمنتا سلام ما خسين جلو إيدي أنغما بيخانرا والبرسي سودا akka dhugaatii maakii quraana nama barsiisuu kafalchiisuun qabduumi maal jaanni beektaa dhageeffadhu fatwaa kanuu danda'u laala bilaashitti harkattee bilaashitti karaasisiidha garuu maal rakkoo qaba quraana akkas jaameree ilmii tana gartee bilaashitti harkatee bara bilaashii karaasisuu qaba jechuun fatwaa kanuu hin dandeenyu ግን maallaqa nama dadhabee tokko jechuun nama barsiisaan jaalibsaan dhufuun jaalibsaan olaaboo jaalibsaan kana galchimaa ol galchitan beekaan dhiiseemi jaalibsaan dhufimuu danda'aree dubbii tana ajaa'iba maal hima waa arrabsu malee maal beekanutti hin galchin wallola qabdanii maaki wallola hin qabnu hayya difama ya quraana beekaa bara maa galche bar jetanatti galchini galcho manni xiyyaa bar abbaa fedhe galcha abbaa fedhe dhiisuu hin danda'u na mirga qabda ammoo eega namni galchanatti galchin jechuun bar dubbii bar duba maal jechuuf rakkoo qaba rakkoo keessan annaqinaan yoo rakkoo jiraatu rakkoo jira naan jaa gibustee anaa ol naqee mira naa jecha waliin lolinaare naa walala nama tokko walala hin qabu ambar nama dubbii faradheen beeku isii namni dubbii na kadhate malee nama dubbii faradheen beeku takkaa nama dubbii faradheen beeku baaqee ati miskiitiitii tana eenyutu itee beekta tiktook kana gubbaa irraa takkaa naman tuyne ati shukran Bentoche fole namni erga sagalee dhihoo san dhaga'e beektaati baay'ee rifate shukran dhugaa rabbi osoo abbaa fedhellee qulqulluu ta'e amma namni of eeggannoo onni godhaa jira beekta osoo ka fedhellee rabbiif jecha quraana kana qaraasisuuf gabba illee taate sagalee dhihoo sanii nama baay'ee gadnattee beektanii namni madrakii kana bitattan jeesi irraa gabbuuse sanuu irraa isin hir'ise jeeba anaa nyaattu waaxeewwan xiyyata mogoleen onni keechatti buute sheekaniin arga waan silaa jedhuun ergaa irraa na hir'isa bari I don't know michiyoon baracha keessatti saalfatteetuma hayyee bar nin kanna itti dubbatteen jiru bar sagalee nin kanna itti jiru bar Allahu akbar kanni taa kuma 80 isii waan yetti wanatti fakkaatu bar sagaleedhaan jenne bar irraan alaala ishee kan jenne isin
No, gudura maayikii irraa fuuteedhaan na fakkaata. Haasa'uudhaaf sagalee gisee qabbantu waa jechuu deemtaa. Manaam jedhame waan dubbate sheekni miicayyoo waan dubbate ma yette malee. Wabataan gara laafinna kanatu keessa buuse. Maaki. Ustaaza jee wallahi. Ustaazati maalirraa sana haasa'u jirtan ustaazatiiti imooti. Sagalee dheengadda beekta akka irraa dubbate. Sagalee dheengadda irraa dubbanna malee lakkii ustaaza. Anis sagalee takkaan dhageeffiin jaabar. Akkam. Sagaleen akkana jetti ilaalla. Yaa sheekha eegumaan maal godheen quraana qabachuu dadhabee eeguma maal garsiise. Hin beeknu hin dhageenye. Waan addaati malee. Quraana qabachuu dadhabee. Waan fannoo danda'a it's okay. Shibbiree gadi buuse gawarri himoo. Warraacha keessaa sanii barka koomantiitti laf nama godhu. Akiiti. Akkami quraanni galaaf dubame asii nama arrabsan. Hin galuuf. Sheekootii xixiqqoo tanatti wallahi keessaan amma mucaa kanaas ni shakkaan amma mucaa kana ijoollee dhiiraa malee ijoollee dhalaa kan barsiisne mucaa ammaa sirraa gabbuu kana. Saayiba kiyya garuu akkaataa waa'ee deemuu jiru kanarraan ijoolleen dhiira barsiisuu qabdi dhalaan dhala barsiisuu qabdi. Biyya kamitti dubartii waliin taatu bar. Amma 25 century keessa jira laala amma 26 deemna bara kana keessa waan hin taane faa musiibaa adda addaa kanaa deeman beektaa. Dubartii eessa wal taatee dhageettee. Dubartiin. Maqaan tiktokii kan keetiillee waamuuf nama dhiba. Maqaa hariifaati bar maqaa kanaa kana nama qabu agartee beektaa. Maal dhaawaa nagana keessa. Rabbasi nu hadheessin. Teessuu. Adaawa. Maakii maqaa kiyya kana jaalattee? Bareedaadha waan jijjiiru. Jijjiiru. Maakiin egaa jettee maqaan jijjiiruun. Bara amma wantidha. Addunyaan tuni garagaluu deemti jaan dhageessanis. Garagaluu deemti ani? Osoo haguma geemii kan kee taphatte osoo eeyde achi booda garagaltu. Aree guyyaa geemii yaa garagaltu meebisan booda. Guyyaa beellama sadirraa tartu achi booda adii. Wallaahi. Maalli addunyaa yoo galabbatamte dantaan qabu jette makkuush nama biraatii yaaddu tanteeti. Maal goonaa miti. Bara kana ni beekna. Yaan akkana gubatti sana jechuun bara uummata arrabsiisiti. Nama akkasii nama hojjise. Uummata arrabsiisiti akkamitti alamti qaaxal kafallaga jechuun nama hojjise wallahi waan takka. Nufitte arjaani akka waan laa hawla walaa quwwata jechi sun nama waa tuqu lafarraa nufitte bar nun jirru bar. Isaan eessarra jiraachuu fi nuti arraba keessanii nuti iluu qabnu samiirra baanaan jeen bargaafa addunyaa gubatti. Jarata kaatu maal jaanne beektaa maakii? Keeniyaadha jira paastaa tokko paastaa jechuun akka nabiyyiiti jechuudha. Isaan nabiyyi jaaniin isaan nabiyyi tokkootu wanna jira Naayiroobii jira Keeniyaa. Nabiyyi jaaniin naan galle. Paastaa jechuun nabiyyi jaaniin isaan nabiyyi jaaniin kamaal godhu ni beektaa uummata kiristaanaati. Nabiyyi jechuun xiyaachi duratti bahee gartee isaaniif akkasitti madaraka irra dhaabbatee iyyuuf sanii lallabuuf sanii. I don't know beekama. Paastaa jechuun gaafa uummanni sheeka qabnaami nuti. Sheeka masgiida salaachisuun qabnu nuti. Isaan paastaa qaban uummanni kiristaanaa egaa paastaa jaaniin paastaa. Sigiraayi paastaa. Mana raisi ya Rabbi.
Paastara jee paastariin siin jedhanii. Pastor je. Ayee paastar tokkootu. Pastor je sirreeffadhu. Ayee paastara tokkootu paastara kanaan maqaan nabii jaaniin isaan. Okay. Warroonni amantii isaaniitiin akkas jaanii Akkas jaanii yaaman. Maal jee inni beektaa? Areeda dheeraa kana qaba. Addunyaan guyyaa kanaa dhumuu deemtii jeen. Namuu waan qabu asaa. Namuu ni baasee. Kan makiinaa qabu makiinaa gurguree, kan jibbii qabu jibbii isaa gurguree itti kanne egaa. San boodarraa akkasitti addunyaan tun maan dhumin yoom poospoond godheen jaaniin poospoond guyyaa qaaxaroo himtu. nurraa siyaasa akkanaa kana bareedaa miti. Waan akka amantii eeguu fakkaata si galee. Ni ta'a hayya. Xarafa qabee fiigaa beektee haasawa kana xarafa qabanii fiigaa waan ta'eef dhiyeessi. Yaa dhugaa kan waan dhugaa jette. Yeah.